halumaan margitan kanaani karaa lamaasaa dibadhee waliin gahattee jira. Kun akkuma argaa jirtan jechuudha baay'ee bareeda. Baay'ee lasalasa jechuudha kun. Haala kanaan lamaasaa dibadhee waliin gahattee jira. Amma jechuun akka viidiyoo guyyaa har'aa qabadhee dhufee kunoo kana fakkaata. Haala kana rifeensa keessan kunuunfadhaa itti fayyadamaa. Baay'ee isin gargaara jechuudha. Kun haala kanaani kana fakkaata. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota ifa jireenyaatu akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kootii waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u baga nagaa taatanii baga jiraattan isiniin jechuun jaalladha. Tolee har'ammoo wantoota ittiin rifeensa keenya kunuunfachuu dandeenyu waliin hojjetannee itti fayyadamna. Hundumti keessaniyyuu haalota kanaanii itti hojjetattanii fayyadamuu dandeessu isiniin jechuun jaalladha. Egaa wantootni isin asirratti argitanii kun talbaadha. Kun immoo sunqoodha jechuudha. Kun immoo abasuuda gurraacha. Kun immoo qurunfudiidha jechuudha. Egaa wantoota kana sadanii walitti dabalanneetu akkasumas kunoo qarafaa itti dabaladheen jira. Qarafaa muka lama akkasumas immoo waraqaa gaar jedhama biyya kanatti biyya Arabaatti. Egaa wantoota kana walitti danfifneetu jechuudha. Egaa talbaan yeroo danfuu baay'ee hin furdata waan ta'eef walumaan danfifnee akkaataa itti fayyadamuu dandeenyu walumaan ilaallaa. Egaa viidiyoo kana warroonni haaraa taatanii hundumti keessaniyyuu itti fayyadamaa baay'ee isin fayyada. Warroonni mataan keessa karaa fuulduraatiin illee isinirraa dhumu qurunfudiin baay'ee mataa namaa hin biqilcha jechuudha. Akkasuma talbaan illee baay'ee mataa namaa hin laaffisa. Itti fayyadamaa ilaalaan isiniin jedha. Akkasuma abasoonni gurraachi illee rifeensa keenya baay'ee lallaaffisa jechuudha. Egaa waraqaa gaaraan kun illee baay'ee gaariidha. Hundumti keessaniyyuu wantoota akkaataa kanaatiin yoo itti fayyadamtanii baay'ee isin fayyada. Baay'ee jijjiirama argitanii itti fayyadamtanii yeroo tokkoof yeroo lama bichaa itti fayyadamtanii dhiisuu osoo hin taane yeroo argattanitti torbeettis haa ta'u torbee lamattis haa ta'u wantoota akkasii yoo fayyadamtanii baay'ee rifeensa keessan irratti jijjiirama guddaa argitu waan ta'eef amma walumaanii hojjenneetu waliin ilaallaa akkaataa kamitti akka hojjennu. Egaa kunoo ani asitti bishaan qopheeffadheen jira. Bishaan amma naga'u bishaan qulqulluusaa. Egaa amma garuma sanatti waliin darbinaa hundasaayyuu gara sanatti naqadha jechuudha. Asitti naqadhee waliin danfifnee haala kamiin akka inni bahu walumaan ilaalla. Amma dhuma viidiyoo kootti waliin turaan isiniin jedha. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan hundumti keessaniyyuu subscribe, like, share gochuun na jajjabeessaa. Komentii naaf yaada qabdan komentii jalatti naaf ibsaan isiniin jedha. Egaa kunoo gaazii qannasee irra kaa'een jira. Egaa gaazii isa jalatti qannamneetu hin danfifne jechuudha. Seeraan danfifne yeroo inni tak jedhee danfee yeroo inni bishaatu jechuudha. Inni ofiisaatii wal harkisee hin ba'a jechuudha. Egaa talbaan akkuma beekamu baay'ee bifa wal harkisaa qaba keessaatii baay'ee lafa lallaafa. Egaa yoo isin seeraan irratti hojjetattanii baay'ee isin fayyada. Rifeensa keessan irratti illee jijjiirama guddaa argitu. Egaa wanta itti fayyadamee anaaf jijjiirama argisiisanii isiniif hojjedha. Akkasumas calliseen hojjedha osoo hin taane wanta isin fayyadu wanta anaan fayyade isiniin illee isin fayyada jedheetaniin isiniif qooduu dhufe. Egaa isinis immoo akka itti fayyadamtanii jijjiirama addaarraa argattanii isinis itti fayyadamuu dandeessan abdiin qaba. Egaa walumaan danfifnee ilaalla. Hanga dhuma viidiyoo kootti na waliin turaan isiniin jedha. Haa danfuu amma. Egaa viidiyoo gaggabaabsee isiniif hojjedha. Yeroo inni danfee yeroo inni bareede walitti deebina. Haala kamiinillee akkaataa kamiinillee rifeensa keenyatti dibannee sa'aatii hammamii ofirra tursiifnee akkaataa itti miiccachuu dandeenyullee walumaan ilaalla. Hanga dhuma viidiyoo kootti na waliin turaan isiniin jedha. Egaa kunoo talbaan koo utuma hin danfiin illee wal harkisaa jira jechuudha. Baay'ee bareedaa ta'ee akka kanaani gaazii isa jalatti qannasnee hojjenna jechuudha. Ammallee yeroo danfu kanaa ol furdachuu danda'a. Sunqoonis akkuma beekamu yeroo danfu baay'ee wal harkisa jechuudha. Kanaafiyyuu akkaataa kanaan suuta jennee gaazii isa jalatti qannamneetu walumaanii bisheessinee ilaalla. Ammallee hanguma dhumatti na waliin turaa. Wanta isin fayyadudha. Ofii kootti fayyadamee anaan illee waan na fayyadeef isiniif illee qoodaa jira.
Kanaafiyyuu walumaan itti fayyadamnaan gadhumaatti mallee na waliin turan isiniin jedha ganaadhaaf kun hin danfine mallee jechuudha. Utuma hin danfiniyyuu furdachaa deemaa jira. Egaa yeroo inni furdatee wanni ta'u mataa keenya irratti yeroo dibnu baay'ee rifeensa keenya irratti bareedaadha waan ta'eef kanaaf akkaataa kanatti gaasii jalatti qannasnee suuta jennee danfisnee itti fayyadamnan isiniin jedha. Ammallee na wajjin tura yeroo danfu walitti deebina. Tole kunoo talbaan keenya nuuf danfee nuuf furdateera jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii suuta jennee gaasii jalatti qannamne jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana baay'ee furdatee jira jechuudha. Yeroo qorrummoo kanaa ol furdata. Kun akkuma isin argitan kana baay'ee furdaadha, baay'ee bareeda jechuudha. Yeroo qorree immoo kanaa olitti furdate walluuf harkisaa jechuudha. Suuta jennee haala kanaan takkattaksiifnee daqiiqaa 10 jechuudha. Kan inni seeraan furdatuuf ammayyuu furdateera. Yeroo qorrummoo kanaa ol furdata. Haala kanaan jechuudha. Akkaataa kanatti danfifnee itti fayyadamnan isiniin jedha. Egaa ammallee takkattakaa jira daqiiqaa 5 fe'ee ammallee haa furdatu. Ammayyuu furdaadha garuu akka inni seeraan naa furdatee wal harkisuu fi akkaataa kanatti takkattaksiisaan jira. Isinillee akkaataa kanatti bisheessitanii itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya. Kun haala kanaan jechuudha. Baay'ee bareeda. Sonqoonis talbaanis hunduma isaa wal faana jechuudha. Abasuuda gurraachallee qurufudiillee waluma faanatti naqxanii wal faana bisheessitu. Maaliif jennaan yeroo bishaatu dhaqeetu bishaan isaa jinii akka inni bishaate rifeensa keenyaaf faayidaa qabaatu taasisa jechuudha. Wal faana yoo akkasitti bisheeffanne akkaataa kanaan bisheeffannee itti fayyadamuu dandeenyan isiniin jedha. Ammallee yeroo inni danfee yeroon irraa xumureen walitti deebina. Ammallee turtiin keessan na waliin haa ta'uun isiniin jedha. Na waliin tura. Kan biraa immoo jechuudha yeroo inni sun danfee nu bishaatu kana maankaa tokkoo fi akkasumas daakuu boqqolloo maankaa tokkotti naqadha jechuudha. Kuni afaan arabiffaatiin naashaa jedhama. Afaan ingiliffaatiin immoo kun asirratti barreeffamee jira jechuudha. Daakuu boqqolloodha. Kun immoo bunadha jechuudha. Neskoffiidha. Kunoo akkasuma maankaa tokko asirratti naqadheen jira. Kanallee itti dabalee jechuudha akka inni seeraan nu furdatuu fi itti fayyadama. Ammallee na wajjin tura akka inni daakuun boqqolloo nu walii wanni taanee fi asitti saana xiqqootti kophaatti jechuudha. Asitti naqeetaniini waliin makadhee yeroon isa sana calalee ka'ee walitti dabalaa jechuudha. Amma gara kanatti dabarfadheen jira. Isa kana asitti kophaatti waliin amma kaasuu ta'een kan wallaa fudhatutti akkaataa kanaan jechuudha. Isaa booda immoo isa sana talbaa isa sana calalee yeroon ka'e walittan dabaladha jechuudha. Daakuun boqqolloo xiqqooma ishiitti furdata waan ta'eef baay'ee wal harkisas baay'ee lallaafas waan ta'eef mataa keenya akka inni lallaafisuu fi kun haala kanaan jechuudha. Akkaataa kanaan waliin maknee walitti dabalanna. Isa sana calalee walitti dabaleetanii isinitti agarsiisa. Na waliin turaan isiniin jedha. Kun akkuma argitanii irraa baasee irraa calalee jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii baay'ee bareedee jira. Kun kana keessaa calalee midhaan isaa kana sanammaa daakuu boqqolloo fi buna walitti dabalee inni godhe sanammoo gara kanatti dabalee xiqqoo gaasii irratti deebiseen jechuudha. Waliin takkattaksiifnee isaa booda immoo jechuudha. Akka inni nuuf qorruu fi talajjii keessa daqiiqaa 10 keenyeetu akka inni kana caalaatti walluuf harkisu taasifnaa jechuudha. Kun amma gara kanatti dabaladheen jira. Amma qaxxitamaa xiqqoo ishii abiddarra kaa'aa jechuudha. Abiddarra kaa'een yeroo inni takattakatee seeraan fudhatee isinitti agarsiisan malee na waliin tura. Kun abiddarra gaasiirra kaa'een jira. Haala kanaan isa sanaan olitti akka inni nuuf furdatu taasisa jechuudha. Daakuun boqqolloo iyyuu kan inni seeraan nuuf furdatu taasisa. Irra keessanii yoo callistanii dhiistanii daakuun boqqolloo waan furdatuu fi ol siin jalaa wanni ta'uu danda'a. Kanaaf iyyuu kun akkasitti sosottanii sosochoostu jechuudha. Gaasii jalatti qannastanii kun akkuma argaa jirtanii baay'ee furdata. Kalarii isaallee bunni immoo kalarii itti godhee baay'ee bareechaa gurraachessaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Daakuun boqqolloo baay'ee xiqqooma ishee furdisa jechuudha. Kun amma kan kun
kan itti furdachaa jiru. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Yoo isin harka keessan irraa fuutan daakuun boqqolloo gara jalaatti qabate isin jalaatii wanni ta'a waan ta'eef kunoo suuta jettanii sosochoostanii hamma inni gaazii jalaa dhaamsitanii harka keessan biraa fuudhuun qabdan jechuudha. Kan seeraa furdatu kun furdachaa jira jechuudha. Yeroo qorri immoo kanaa olitti furdata. Kun ammayyuu furdaadha jechuudha. Ilaalaa waan inni bareedu jechuudha. Kalarii isaallee rifeensa keenya irratti illee kalarii isaallee kan itti bareedee ba'a jechuudha. Kanaafiyyuu ammallee na waliin turaa qorrisiisee rifeensa kiyyatti dibadhee hammam akkana ofirra tursiisullee isinitti agarsiisa. Yeroo miiccadhee ka'ellee rifeensa keenyaa fi hammam akka bareedina inni godhellee isinitti agarsiisa. Turtiin keessan ammallee na wajjinaa ta'uun isiniin jedha bulottan kiyya. Kun akkaataa kanaanii gara kanatti dabarfadheen jira jechuudha. Biddarraa baaseeyyuu yeroo inni kana olitti qorree wal qabate immoo dibadhee isin agarsiisa. Akkasumas illee yeroo rifeensa keenya miiccannee kaanu maal akkatti dibannullee hojjedhee isinitti agarsiisa. Ammallee na waliin turaan isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota kiyya. Turtiin keessan ammallee na wajjinaa ta'u. Kunoo kana immoo jechuudha zayitiitti danfifannaa jechuudha. Kun qurunfudiidha. Kun illee gosoota gurraacha qarafaadha. Waraqaa gaaraadha. Kana immoo jechuudha zayitiitti danfifannaa. Zayitii waanuma qabdanitti fayyadamuu dandeessu. Waanuma mataa keessanitti fayyadamaa jirtan jechuudha. Ani yeroo amma kana coconut oiliidha kana fayyadamu ture. Amma fixeen jira. Har'aa fi olive oiliitti fayyadamaa jechuudha. Olive oil jechuun isuma ittiin nyaata hojjettan yoo itti fayyadamtan rakkoo hin qabu. Kun amma isanitti naqadha jechuudha. Kun amma isatti naqaddeeni. Nan danfisaa jechuudha. Danfisee waliin danfisnee ilaallaa jechuudha. Kunoo hammuma isin ga'utti naqattu jechuudha. Kunoo nama xiqqooman itti naqadha. Baay'eetti hin fayyadamu. Kana danfifnee keessaa calallee yeroo mataa keenya miiccannee kaan immoo jechuudha wanta kana itti fayyadamna jechuudha. Amma gaazirra kaayetaniin waliin danfifna jechuudha. Kun amma gaazirra kaayeen jira. Gaazii jalatti kan namni suuta jennee jechuudha. Suuta jennee danfifne abasoonni gurraachi baay'ee rifeensa keenya lallaafisa. Qurunfudiin illee akkasuma rifeensa keenya fuulduraan nurraa dhumanii biqilcha waan ta'eef kunoo haala kanaan danfistu jechuudha. Haala kanaan suuta jettanii danfistanii gaazii jalatti kannastanii yeroo inni qorre dibattu jechuudha. Ammallee na waliin tura. Kunoo haaluma argitan kanaanii karaa lamaasaa dibadhee waliin gahateen jira. Kun akkuma argaa jirtan jechuudha baay'ee bareeda. Baay'ee lasalasa jechuudha. Kun haala kanaan lamaasaa dibadhee waliin gahadheen jira. Amma jechuudha kana haaluma kanaanii masaajii gootanii kunoo keessa isaa kun akkaataa kana masaajii gootanii jechuudha. Kun haala kana masaajii gootaniitu sa'aatii lamaaf jechuudha. Walitti ukkaamsinee sa'aatii lamaaf tursiifna jechuudha. Kunoo haala kanaanii duuba isaa walitti marree peestaalitti hidhannee sa'aatii lamaa fi haala kanaan ukkaamsinee tursinee jechuudha. Miiccanna jechuudha. Kun amma haala kanaanii sa'aatii lamaaf ofirra tursiisee nan miiccadha jechuudha. Miiccadhee immoo akkamitti akka inni bareedee qibaatii isa diirama hojjedhellee itti dibadhee isinitti agarsiisa. Turtiin keessan anuma waliin haa ta'u. Hamma dhumaatti na waliin turaa ilaalaa itti fayyadama. Baay'ee isin fayyada. Isin miidhu jechuudha. Haala kanaanii peestaalitti na ukkaamsadha jechuudha. Amma peestaalitti ukkaamsadheeni kun peestaalii waanuma barbaadanitti ukkaamsachuu dandeessu. Hin gartu waan ta'eef booda kun anuma kana kun haala kanaan jechuudha. Itti ukkaamsadhee sa'aatii lamaaf ofirra tursiise. Isaa booda immoo nan miiccadha jechuudha. Irraan immoo kun haala kanaan shaashii immoo irraan hidhattu jechuudha. Akka inni seeraan isiniif ukkaamamee keessatti isiniif ho'ee jechuudha. Yeroo keessatti dhaqee ho'insa argatu rifeensa keenya keessa seena jechuudha. Wanti nuti itti fayyadamne
Kanaaf yeroo kun akkaataa kanaa shaashirraa fayyadamtanii sa'aatii lamaaf ofirra tursiistanii dhiqattu jechuudha. Rifeensa koo dhiqadhee yeroon deebi'utti waan inni fakkaatu isinitti agarsiisaa isiniin jedha. Kanaaf iyyuu viidiyoon yoo isinitti dheerates dhiifama irraa barattu isin fayyada. Tokko tokko irra dabarsinee wanta akkaataatti fayyadamnu bicha hojjennee gabaabsinee yoo isiniif dhiyeeffame faayidaan qabu jechuudha. Akkaataatti fayyadamansa guutuusaa yoo isiniif dhiyeeffame itti fayyadamtanii yoo ilaaltan isin fayyada waan ta'eefanii viidiyoo isinitti dheeressee ammallee hanga dhumaatti na waliin turan affeerraa kooti. Kunoo rifeensa kiyyaa miiccadhee akkuma jedhee walitti deebinee jirra. Kunoo rifeensa kiyyaa baay'ee bareeda jechuudha. Kunoo miiccadhee xumureetanii walitti deebinee jirra. Akkasumas kunoo qibaatii kanan guyyaa hojjedhe sana jechuudha. Kunoo haala kanatti calalee kanatti naqadhee jira. Amma jechuudha rifeensa keenyatti dibanneetu bakka lama kun akkuma baasee jiru kanatti iddoo lamatti hin dhaanna jechuudha. Amma kanatti qibaatiin dibadha. Kunoo qibaatii asirratti harka keessan irratti akkasitti naqattanii kunoo akkaataa kanaan jechuudha. Caafcaafii isaas keessa isaa sirriitti waliin geessanii yoo dibdan jechuudha. Rifeensi keenya baay'ee bareeda. Amma kunoo haala kanaan jechuudha. Kunoo keessa isaallee quba keessanitti dibdanii akkatti quba keessan keessa galchitanii maasaajii yoo gootanii baay'ee bareedaadha jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana rifeensi koo haala kanaan naa bareedee jira. Baay'ee lallaaffisa talbaanillee qibaatiin kunillee akkaataa kana yoo hojjetattanii baay'ee isin fayyada jechuudha. Kunoo haala kanaan jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ee isin fayyada. Akkaataa kanaan itti fayyadaman isiniin jedha. Kun habaxxaraanii kanan fayyadama. Baay'ee mataa namaa hin buqqisu jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha rifeensi kun baay'ee lallaafee jira. Kun haala kanaanii akkaataa kanaan asiin gadi akkasitti bukkeetti filannee jechuudha. Kun kan akkaataa kanaan asii gadi dhaanna jechuudha. Kana bukkee mataa caafisaa jechuudha. Hunda isaa osoo hin taane kun asumatti qabne jechuudha. Akkaataa kanaan dhoofneetu ganama immoo hin hiiknaa jechuudha. Narribaa kana hiikneetu filannaa jechuudha. Kun immoo bishaan isaa keessaan gogneetu bishaan isaa keessaan gogiin kun garmalee muddinee osoo hin taane lablab goone jechuudha. Kun haala kanaanii rifeensa keenya kunuunfachuu dandeenya jechuudha. Amma bishaan qaba mataan koo hin gogne tonni garmalee hin gogiin jechuudha. Haala kanaanii yoo fayyadamne rifeensi keenya baay'ee bareedaa nuuf ta'a jechuudha. Kun haaluma isin argitaniin kana xumuradheen jira. Isa kanallee xumureen walitti deebinaa isiniin jedha. Haaluma sanaanii waliin gahadheen jira jechuudha. Qibaatiillee itti dibee kun haala kanaan jechuudha. Akkaataa kanaan itti fayyadamaa isin gargaaraan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaalii kooti. Kun haala bareedaa ta'een jechuudha. Rifeensa keenya haaluma salphaa ta'een wantootuma mana keessatti arganneen kunuunfachuu dandeenyan isiniin jedha. Akkaataa kanatti itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa turtii na wajjin turtaniif galatoomaa hundumti keessaniyyuu. Viidiyoon guyyaarraaf qabadhee dhufe kan fakkaataa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti chaanaalii kana hundumti keessanuu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Akkasumas yaada qabdan koomentii jalatti naaf kaa'aa. Viidiyoo guyyaa har'aa qabadhee dhufe kunoo kana fakkaataa. Haala kana rifeensa keessan kunuunfadhaa itti fayyadamaa. Baay'ee isin gargaara jechuudha. Kun haala kanaanii kana fakkaata jechuudha rifeensi koo. Haala kanaan asiin gaadheera. Hundumti keessanuu yaada qabdan koomentii jalatti naaf kaa'aa. Subscribe, like, share, comment gochuun dagatinaa. Nagaan naaf tura. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura. Turtii gaarii.